master planii daf sammuun ko akka sammuun sittina adoode sanatti tina adoonne kanaafi Oromoon bitu ta'e ana bitu betta ana sabba kala kya bi nan goda kae biya dubaatti kitaba bi ne bise ummata Oromoo makala boqqollo egde betto makala gada de biye gudisi boqqollo egde betto le amadine caicate tin isinitti mataa jiru malee kan nama gargaaru ammaan booda amaddini nan dadhabe wallahi marrumaan ture bilchaat amma Ahmadin amma yo wali kulkuloftani afu yoletano Alexidan lama gargaarsa akka ummanni Dubai na filate sin beeku akka naangoo mubaaraki kenni nama kuma nama irratti gallakkisanitti kenni quban qabu mucaani lama faan akka rakkina keessaa bee quban qabu ani amma abbaa qabeenyaa ta'edha miskiinatu gargaaruuti rakkataa biraa yoo nan gargaara ummanni Dubai abaasandara Dubai na godheera antibaachu akka bulchiisa magaalaa Dubaitti ambaasii hojiin cinaa hojjechuu barees quban qabu oles garuu deeggardamaan naan jedhaa ture mucaan kun hin gargaarinaa dheeffasaa bee galchinaa jedhaa ture amma rakkatee bira dhufee jechuudha ilaa hojii rabbii kana laala hojii rabbii kana hojii jalqabde miti amma kan godhe jaza gaafsan sinjire tu qabe waan ta'eef ammoo akka itti gaafatama tokkotti ilaalee fi namittiin kuni qaalluu waan hin naan dhufte malee akka dhabitti dhufte asirree galtee birrii nama liqiin akkatti nyaatamee midhaan jedhaan jirtu makiinaa bituuf kanaaf shira shiftee birrii kanaadhaaf as baate mallattoo kanaan. ante wallahi ton kuni shammata bagile wallahi koy amadin de dodai la agzari to an to kuli na miweku an adarati nubisa ustaz adarati habibi anakka namni na jaalatu fakka namni na mararfatu fi kootun waach barabbaru waa kadachuu beeke qaatan sooromaman wallahi akka kee kana faama faxaaxummaa qabaadhee as bayeetuma dirqama na gargaaruu qabdu miliyoona 5 tuun jedhee miliyoona 5 qucci godhee naa buusa namni wallahi alaskita yere ke faltima simiti makalakia kotte tigite namni buusun jiru boleso isi makalakia kotte nagarwaati Facebook irratti viidiyoo duwwaa postottee deemta dorgommii torbee darbe keessa ture tokko argina yaada akka namni itti na jaallatu dhageeffadhu amma waasitti mu abaasandara Dubai ta'eera sigalee abaasandara Dubai ta'eera suuqii namaa irratti hundatti amma ati of eeggadhu dhiqqoo namni marti si nyaachiftee nama dhuftee Oromoo gargaaraa jetta wallahi la yoo nam anof wallaalee namni bakka koo bu'ee dhufee yoo gargaarsa naa gaafate hin beeku malee ofii kan kootiif Oromoo na gargaaraan jedhu abadan ciiseen du'a malee maafan halkan sagal hin bulu si Oromoon kana jaalalaan na badhaasti argiteetta kana iPhone kan male shini mulai dari tekat suraka surya dabar iPhone ala kita kena surana tiga dari jolet tiga dari ala tiga cina iPhone ke sini nasa jolet jatuh sejauh situ karena video ada kali kamu deh mana bayang bek aku mana mati yaro betul dalam macam jadi food mana bayang bek no jalan masih timur malay iPhone karena nitin sinazar pun iPhone ida oh boleh so iPhone mana ya sebut iPhone sedang jatuh bagi itu man इसकी ना agarsiisi tokko na agarsiisi maal kun kumaal kiki kitira kun iPhone yang keja lapar iPhone ini agarsiisi bo kan keja lana jedhani bulan ini awawi ilkin nitti ya san kuno itu dagoti ma Samsung gila ini Samsung gila efekti sarran beka kan wala Samsung gila wala Samsung gila owner ini udah jalan incala owner ini itu ilkin bisa kita kan nama tu kunta ni ber akala di bakka sanas de kanas iPhone ini ownerin sih jadi ber silki nama kawan sabiya kami to misha ma ownerin biya China iPhone ini boleh gafi ujuan gawat ini tiga gawat akka mereka azab betul betul azab itu kami nama kus bisa berat jangan tinggal jauh azab kita nama kus imbe kun jettui bakallalu imbe gwen amma bari jawari mo malif sura ke matan se shi ati mo mal got sababat ya sirra sadaqam Ethiopia bulchu bangara farramera ka sana busera ni akasi jolle si kumar niti polisi mafia warra Dubai Ethiopia bulchu ya farramera ye kenne sura ke yabus ko de gadisi mali begamti ka boeka ango ko beka
Maafiyaa warra Dubaay dhanni kun isin hojjetu warra taa'ee namarraa gowwoomsee shamarran fudhatudha. Obboleessu akkan qabsaa'ee beekaan sin jedhe bara. Akkan qabsaa'ee beekaan. Ahmadin koi. Alex maal jedhe bosoteet. Gurbaan inni kunis maafiyaa namarraa gowwoomsee qarshii nyaatudha. Dubaay keessa jiraata teessoo isaa. Deebii Facebook isaa jala yaadni baata. Ustaaz eegadaatti hima. Mucaan kun yeroo baay'ee tokkoliidha. Akka hin guddanne akka utuu arangamaa jala kaa'u utuu qoraattii jala kaa'u uummanni Oromoo walii galtee iPhoonii kana fuutee itti kee jennaan bal jedhee iPhoonii gaafa fudhatu akka namatti yaaroo baay'atudha kun ustaazi makalakkiyaa hundi gadi laftee olti tun akka nama walii galtee namatti qabu. Bishaan gaarii dhaabbate. Wallah laazim na gaddisiise. Maa yoo sadaqaa kadhachuummaa fi uummaadha ustaaz. Ustaz anu amma dhaggeeffatu numa fayyaa kan keen bitee siin gurgura fayyaa kan keen bitee saree godhee siin gurgura. Ji'a tokko tun ga'immoo. Fayyaa kee bitee kee saree godhee siin gurgura. Wallahi hin deemita amalli sun sitti bareeda hin deemita. Lala fayyaa kee gurguree kee tan saree godhee siin gurgura jedhe bara ammoo hojii jammalee dha bara. Ani akka keetiitii miti bara. Amma ati iPhoonii kana dhaggeeffatu hima. Dhaggeeffadhu ilmoo haasaan ilmoo namaa dhaggeeffanna haasaan ilmoo namaa dhaggeeffadhu. Ati qoffaa sammuu kee dalalsiisi haasaa kan kee haala mamla kan kee tolchee jeeti waa'ee malee amma ati uummata Oromoo guutuu kana birrii miliyoona torba yoo hundaa kudha Oromoo hundaa kurti gaafattu ikkoo tokkaayee sirii akkatti waltee dhufte bareetanii sirkatti qabee bara sirii tokkaayee akkatti buutee dhufte makiinaa bituudhaaf si baree bilikii namaa akkatti nyaatu jennaan. Waa'ee naa buufti Oromooni. Yaa obsaa jedhadaatti hima makiinaa bitachuudhaaf Oromoon naa buuf jedhee haala kanaan rasbee jechuudha makiinaa bituudhaaf dhaqaa'oo waan ta'e sa'aatii keessaa bar kami kushinaa kita surree abbara jiruuf ta'e ijoollee shamarranii jechuudha mana citaatti jiruuf ta'e makiinaatti bitti yaate waggaamee bar. Koi sammuu isaa operaasiyoonii gootaniiti iyyuu jirtanii. Utuu Oromoon bitu ta'e anaaf bitti beektaa ana sadii makalakkiyaa biyyi naan godha taa'ee biyya Dubaayatti kitaabaa biyyi deebisee uummata Oromoo. Makalaakaa maali makala boqqolloo eegdee beektu makalaakaa taatee biyya eeguudisi boqqolloo eegdee beektu faatarii keessi. Utuu biyya Itoophiyaa dhufe beektaa tokkotti boolaata malee taate yoo ogeessa ilaalte. Itoophiyaa dhufe ijoo ogeessa kana ilaalte tokkotti boolaata. Akkam akkam. Ijoo mokoo keessa ilaalte tokkotti boqotii chaampiyoo beekutu. Ija beelli keessa buusa kanam figgir. Obboleessoo dhaggeeffatti hima jireenya jiraachuu barbaadu Itoophiyaa keessa ambaasandara Dubaay ta'ee dabalan ambaasandara Dubaay ta'ee dabeetta. Ambaasandara jechuun maal jechuudha? Daqiiqaa suunnee keessa waa tokko dubbattee jennaan waa'ee gargaarsaa keessatti nan rakkadhee nan beelee martii nyaadhee liqii namaan harkatti badheettee naan as buutee si dhawansiisa qofa qabaatu. Martii nyaadhe kan jedhee kadhachuudhaaf gosi ture sirkatti dindaman bashaleessa sirkatti. Wallah. Dibri lemeeti godhi. Amadin ilmi isa marzii nyaadhe siirii natti godhamee sana koo sirkatti bashaleessa bishaan itti nagnee bara hin agarree. Yaa obboleessoo dhaggeeffatti hima tokkoffaa nuti ani Oromoo kanaan birrii miliyoona 5 birrii miliyoona 6 akkaawuntii baafadhee gaafadhee Oromoo dhadha birrii miliyoona 20 akkaawuntii gochuu galchiti maata. Eenyuun? Oromoon. Asiif moo? Tumuni akkasiin hin kennine goonee dura hin dhaabbanneeru. Wallaahi laazim ala kitaayeetuun akkaawuntii qabaadheetti rabbiin adagaama tolee adagaama kinaan agarsiisu. Wallaahi miliyoona 20 akka kan ture itti agarsiisan agarsiisa. Laakiin kennanu abadan. Wallaahi wanta akka uummata Oromoo kanaa jaalatu hin jiru ofii keetiin machoofte malee abaasandara abbaa mishiinaa ta'edha. Ambaasaaddarri maaloodha qoy? Hiikni ambaasaaddaraa maali? Qoy. Wulwuli jedhee lafa. Deebisi gaaffii koo. Ambaasaaddarri jechuun maal jechuudha? Barbaade qofa waa dubbadhu malee akkaawuntiin keessaa nama daa'atti tuqsiisan waa tokko dubbattee nama kakurraa waa tokko maqaa koo dubbattee nan. Ambaasaaddarri jechuun maal? Maqaa kurraa. Akkaawuntiin kee dileetti tuqsiisan asuma mataa isaa summa maam. Ishi ati birrii 1,700 irraa akkaawuntii koo rasittan agarsiisa qoy. Qoy. Akkaawuntii koo baankii dhabdi? Ila qoy ittan agarsiisa wallah. Obboleessoo maasiyaat usaan na waldaa itti agarsiisa. Usaan na waldaa. Qoy taragaagge argaarta miti argaarta miti. Na waldaa ana mucaa ke jiraa kana laal akka waan qaataa ona saara miti. Usaan qoy argaarta miti. Asirala kumbirii meeqa birrii Dubaay meeqa laafun. Kumbirii Dubaay meeqa usaan mette. Mamarata. Wayyo daba meeqa kunno.
Obboleessu. Obboleessaami. Koy argaartamti lakkoofsan beektaa sirriitti. Lakkoofsa meetaa as qabi. Abbuutas. Ela meeqa kun 650 ሺህ 440 ሺህ 440 argitee tamdi Hattee fiddee wanti. Akira Hinatte bara hinatte hinatte. Hinatte wallahi. ati dhiiraa cufsiisi. Iskiidhaan. Iskiidhaan asiraan. Anamma allaa dara dareen qaba. Kummee birii qaba. Alaatamdi. Mfokkura ta'e Bifni meeqa kun? 200 200 maraata meeqa? 200 kanaan argaaru kan jalaa sun Wallahi 200 miti. meeqa Kanamu. Isaan meettani waan? nun beeku milan ilaali nun beeku 200 Wallahi 200 miti obboleessu. Kun 500. Kana argatta? 500 okay as garagaleetu Kun meeqa? okay 500 Ishee kunoo ishee kunoo. 200 inni 200 sana Wallahi 500. Argattanii kan? ishi 500 siifata Kunoo. 500 200 Kun 500. Aki. kalarii isaa garagara kai ishi 500. 500. Ishee. Ishi. Difinni kun ola difinni kun meeqa la difinni kun qoy ni agarsiisa. Ahmaddiin isa durii jaatta. Ahmaddiin Ahmaddiin dhibba lama ilaal lama dhibba lama Ahmaddiin Kunumoo. dhibba lama kun 500. dhibba lama Ahmaddiin imbe Wallahi kuusaan lakkoofsan beeku anuma saastaatu beeka takka kan birrii biyya sana argeen been Wallahi 500. dhibba shanii mees deebisi mees Zero lama argattanii kunoo. dhibba shanii biyyoon dhibba shanii arabnu salbisinatti dhibba shanii 500. Kunoo. Akkanatti birii kuma tokko ilaa akkanatti. Kuma argattanii? ishi kumni tokko birrii Itoophiyaatti meeqa Ilaa kunoo. Kuma 500. kana kuno fuute warra ishi kumni 500 birrii Itoophiyaatti meeqa Ustaz kaya difinni agarsiisa. Difinni kun immoo meeqa laa? Bayi asirraan. Ahmaddiin dhiis budaa seelaati dhiis La. Mucaan waggaa meeqa kanatti taphataa ture ni agarsiisa bani bira. La tokko. dhiis budaa seelaati Lama. dhiis Sadii. Afur. Shan. La shan. Birrii kuma lamaa fi dhibba tokko jechuudha. Sigalee. Kana Koika ishi kumni lamaaf dhibbi tokko birrii Itoophiyaatti meeqadha birrii Itoophiyaatti meeqa? Birrii kuma dhibba tokkoo fi. Birrii kuma dhibba tokkoo fi. Kuma 100 fi kuma 5. kuma shan kuma Kuma 600 fi kuma 600 kuma 50tu jira na bira Alex isan ni hadda ko hodde ole barkun. Isan ni hadda ko Tokko hodde hojjetee ole. ijoollee isaa mee. Egaa hojjetee malee. arradu waan ilaali baat maamme nas foggorin kayyadu waan hin jiru erga ambaasa koy amaddin ambaasaadara jechuun hiikni isaa maaliin atama fakkeenyaa fi ambaasaadara Dubaay jechuun maal jechuudha Ya. amaddin Ambaasaadara Dubaay ergantee ergan ambaasaadara Dubaay jechuutu ergan suuqii namaa beeksisuu jammaree ergan oftee jechuudha bakka hundatti argameeyi birriin kun siin kun itti jedhu jechuudha birriin kun argamu. la isan si gaafadhu ila tarara keessaan bahin amaddin ambaasaadara Dubaay ta'e jechuun maal jechuudha hiikni isaa fakkeenyaa fi ambaasaadara Dubaay gaafa ta'u amaddin maal argataa Alaafi jechuudha alaafi. Alaafi tiktokorii. Alaafi dhuma nama tiktokorii irratti nama kadhaate alaa kanatti akkaawuntii irratti qubsiisu rakkate garuu. Daran nama kuma tokkoof 200 jiraas jala mallattoon qiyaamaa wanta fe'n jiru bakka dhumeera tokkittii kana dhabee tokkittiin kun duuka buuteetti waan qabda nyaadha namoota itti Amma alaafi tiktokorii ada kan rakkata baasuleena lamaffaa immoo maal eegaa jirtu sin rakaa lama sagadaati sibbaara godhaa namoota wal loltanii walitti mufattanii jiraatan nama haqa sinirraa qabu haqa isaa deebisaa fi afootu jechisiifadhaa dhiyaate bakka alatti taa'ee dhagaa ultima ati mana tonkaa dhufte adda mana tonkaa dhufte mana qabu nama dhufte ammiskiina adda masooqiyaa uslaa gamta hojii sanin barko nama dhufa of qopheessa. asfaraarraateetu kanatu hojjettu beeksisa Miteetti. ila Ahmaddiin koy waa'ee kee anitti hima Alex hin gallee fi koy itti hima sirriitti bareechee itti hima ila Alex waa'ee namaddiin wantumti naa hin galle hin jiru amaddiin ikkoo ji'a lama akkasittiin taffedha namnis jalqaba kana sinsinnii dhuma hojjechiisa
Maastaawoqiyaan isaas gabaa wanti inni fiduufis hin jiru akkaataan itti hin baranne gurbaan kun. Obboleessu abaataan dara Dubaay taanee jaalattee jibbite gabaan jala yaa'us mana yaadaates mana hospitaalaates bakka namni nagaa namti maastaawoqiyaa keetiin dhaqee namarraa bitu sakamtu jirama. Obboleessu dhageerooti ma ati baala shaayii beeskiftee aangoon qaba minamee ta'uu talaattu sanan seenitu Itoophiyaa dhufe baala shaayii sana beeksisa argata miti beeksisa guddaa eegalee nuti akka keete jechuudha. Qoy iddoo sanatti kompiitarri sun cufaadha miti kompiitarichi cufaadha miti argata miti kana kompiitarichi cufaadha miti ati gowwaa kana wallahi cufaadha ganamaa miti kompiitarichi naqale asii maal kompiitarichi cufaa ture wallahi cufaatu asilaal abibi asilaal isin jedhin iski kompiitarichaas naannessiiti cufaadha bakka cufaniituma wallahi cufaan ture okuta kaata kunne sin jedhe bar kaata kunne sin jedhe bar nuti laal kaameraa maanii laal kun maal ni kun kaameraa dhagaata miti kana muudii billee tuttuqtu muudii kun kaameraa dha kaameraa satti waraaban sigalee kun immoo laal agarsiisa kun immoo kaasin kun kaasina sitti guuttachuudha saajii dhagaata miti paawar baankii kun immoo laal itti sukkaameedha kun asiin laal kun asiin itti sukkaamee silkiitti jechuudha sagalee qulqulleessa juutuu godha sigalee dalagaan namicha sanaa immoo laal nama kuma dhibba tokko viidiyoo tokko waraabinaa kun oolan ilaali as laal asirratti mul'isu godhe TikTok irra dhagee ilaala qoygaa asuma innas ta'etti sii kenna tokkoffaa amma gaa inni silaa qoosaa ture amma sireessi walitti dubbanna ol jedhee dhaggeeffadhu lafa kaayiti bilbila waa sirreessaadha booda sirreessi taati na dhaggeeffadhu baakki an nama baratedha nama waggaa 21 barateen waggaa 21 Sisa waggaa 21 barateen caalaan an kutaa lama baradhee sigalee ati bicaa jiru tokko jimaa waliin reebaatta sigalee anasa barnoota kutaa lama barateetti Dubaay fayyaa kuttee tokko naafee uummata Dubaay abacaalaan baranne fixee abbi qo'anni sheekattee ilmi rabbitee hundee jira ilaali dhaggeeffadhu okay waan gaariidha qabsoon kun ni jalqabaa siinxiiqii keessa galchee kadhaa keessaa baatee waa sadaqaa kadhachuu keessaa baatee hojiitti akka galtu ture qabsoon ko amman siin hojiitti galchuudha qabsaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudhaan qabsoomneen wallahi aarsaan sitti kaffale anaaf rabbitu walbe sigaleera master plaaniidhaaf sammuun koo akka sammuun sitti na adoode sanatti itti na adoonne kanaafi dhaggeeffadhu barri kuni bara teknooloojiiti bara social miidiyaati namoonni ofitti isa qabaadhu lama si hojjechiisaa jirus maastaawoqiyaa akkaataan ati itti beeksisa hojjettu garuu yeroo kana wajjin isa deemu miti oldi moodeliidha obboleessu dhaggeeffadhu gorsan sii dhaggeeffadhu Beri bala malam beeksisa guyyaa tokko jechuudha beeksisa guyyaa tokko booraalee kan hin qabu kan hin feemas addunyaa kun fayyana beektu jechuudha hadda garuu uummanni Dubaay makiinaa tokko naaf bituu qaba dirqamoo jedhee ammas immoo suuqii tokko warra tokko illee dirqama gochuu qaba maaliif mastooqiyaa kana warri suuqii qabate abbootiin qabeenyaa Dubaay keessa jirtu boriitii qabe jechuudha ana kaameraan keessa ka'a teessanii ilaaltan kaameraan keessa kaa'ee beeksisaa namni nan beeksifne Oromoo miti Tigiree miti Amaaraa miti maaliif keessa beer jechuudha nama dhaggeeffadhu jalqaba nama dhaggeeffadhu yaada fudhadhu nutu laala miti viidiyoo kee akka nu ilaallu miti kanatti maxxansitu na aldiina nu dhaggeeffadhu ka viidiyoo kee ilaallee sitti maa jirra bar yaada sii kennaarra viidiyoo maal ta'e dhaggeeffadhu akkaataa itti viidiyoo waraabdu qoy akkaataan itti viidiyoo waraabdu jalqaba ogeessa kaameraa amma shakkaluu jalqabdeetamti
Ma no liga nu ngufu kuni. Alu nguftu liga. Asake to liga ku gufa kas. Okay. Nama baay'ee urgufa asaako ilaala geeffadhu. Akkaataan itti viidiyoo waraabdu old modelii akkamitti old modelii ta'e beektaa old modelii jechuun immoo siin galudha. Dulloomaa wayi istaayilichi. Oromiffaan itti ka Alex Oromiffaan itti. Oromiffaan. Oye ala. Akkaataan itti annama miidiyaati baay'ee. Itti dabalees immoo soofteerii injinaringiin baradhe isa kana sirreessuudhaaf artistoota wajjinan oola. Ogeessota kaameraa wajjinan oola warra ogeessota viidiyoo wajjinan oola waan ta'eef innati jiraattonni Dubaay fi Dubaay Emirates keessatti argamtan aybaalim jalqaba irratti jijjiiri wanta san iseenati quba akkana gootu sunis old modelii namas faraarraa hartaa jiru namas taane qoyga Alex namas faraarraa jiru qoy waysi sirreessa akkaataa sochii keeti nama rabbashin gaafa viidiyoo waraabdu iniyyin iwwacin suuta jedhiiti akka nama fudhatamu akka nama hawwachuu danda'u attract akka ingiliffan keessa maqaa akka nama hawwachuu danda'u gurra nama akka bututtu jedhu qasadiiti maaltu si wachisiisa maaf olii gadu taaltama eessa si jalaa dhaqna asuma jalatee jala geeffatarraa suuta jedhiiti istaayilii namni ittiin kanaan dura si barerraa inni lammataa bakka dukkanaa mana keessatti mana siriin uffatin ayuudhum nagartaa madde suuqinee kana bara sun mala kunuu dhala suuqinee maayee kana birrii dhala qoisa agarsiisa jabanyummaa illee qaxaramne kunuu dhala suuqiidhaa ittiin jibbitti sanan sirratti gochaa ture koo gara kanatti akkati galtuufanii man wallahi firuu galee nagalee deeffachuu danda'u bati bara adda jijjiirameera bare si wallaa laazimatta adda suweetii dhaqqa jijjiirama kee keessaa shoora qabuuriyaan Oy ko Alex yoka ango Alex siken amadi nagarta yoka itti gaafatama Dubaay jettee nan isu gorsuun tokko hin jiru yoka ango Alex siken firuu galee tayyata gurbatti Ramadan jaalattee jibbitee abaasan durummaa boleessan goo mubaarak natti kenneera abaasan dhaggeeffadhu akka obboleessa tokkootti yoo dhuguma wajjiniin bulate namni Dubaay Itoophiyaa keessa jiru hundisaa an ajaja siifan dabarsa namni Itoophiyaa keessa jiru mastooqiyaa garagara suuqii ta'ee mana nyaataa ta'e abaasan dara Itoophiyaa si kenneeraan tokkoriin tokko isin beeksifna isa hin barbaadu qoye jalqaba irratti qoygaa wanta ati sirreeffattu tokko ati ammaa fi advertaayizara dhabalee ambaasaadara mitila ambaasaadara jechuun akkami beektaa ammas immoo akka gaafa sanaati feemasiidha waa tokko ciqicciqii hojii minaaminiin dhaqiniiti taayitii nyaadhu jedhanii warri si dogoggorsan sun ammas si dogoggorsaa jiru akka hojiin hojjanneef ambaasaadara jechuun fakkeenyaaf si Hamzaan Anaan Ustaaz Hamzaan Anaan yookaan Ramadaan Anaan ambaasaadara godhe jechuun fakkeenyaaf walii mallatteessinee birrii 500,000 yookaan birrii miliyoona tokko kaffaltii birrii miliyoona tokkootiin Alex waggaa tokkoof hanga waggaa tokkootti guyyaadhaan beeksisa amma kana naa hojjechuudhaaf guyyaadhaan beeksisa tokko yookaan ji'atti beeksisa tokko yookaan ji'a sadiin beeksisa tokko naa hojjechuudhaaf waliigalleerra jedhamee waliigalteen gaafa walii mallatteeffamee kaffaltiin sii raawwatamudha ambaasaadara dhaabbata tokko jechuun sii galeera ati ammaaf promoot goota bakka promooshinii hojjetta zoortee malee Dubaay irrattis ambaasaadara miti naggaadee Dubaay irrattis ambaasaadara miti ati hojii promooshinii ambaasadarummaa mubaarak musammaa nama 2,000 irratti natti kenneera eessa bidanni ofii akka ambaasaadara ta'e foto jedhiin ambaasadarummaa ummata suuqii dhagootima galiin gaafa kana beekta galii kanarraa maali mootummaa tajaajilama boru kalabaa mootummaa kana jira qamaan tolfadha waa meeqa yoosiin maastaawoqiyaa hojjechiisuu baateen cufamaa dhaggeeffadhu uummanni Dubaay guutuun nama raamattummaa qabu si galee nama deengaddaa mukaalabaa mootummaa keessaa baasee asiin nagee uummanni birrii 5 buuse amma wanaatti sadaqaa uummata Dubaay hin jiraattedha inni sun waan dhaggeeffadhu
Uummanni Dubaay miskiina bataa miti. Na dhalasiisu sunitti masoodaa kana guyyaatti birrii dhibba lama lamaan namni naa kenna sirriitti. Maaliif ani gaa taf jedhee dalagadhee abbaasan durummaa namtoo tokko suuqinaa inni abbaasan durummaa suuqii sin beeksisaa. Ambaasaadara miti ambaasadarummaan birrii dhibba lamaan miti miliyoonaan kanatti mallatteessitu biraazar. Hiika ambaasadarummaan nu gaafadhu. Eeli jaamwaan inde. Sirkuraan das. Maal? Ambaasadarummaan birrii dhibba lama lamaan argatamu hin jiru miliyoona tokko kuma dhibba shanii oli. Seera ambaasadarummaa. Miliyoona tokko oli. Mucaan maraatti ati Dubaay dabalee Itoophiyaa miti bari kun. Eessa yoo ta'u. Salam alaikum. Dhibba lama lamaan hin fuudhaadhaan. Riyaa. Salamat tayo. Alay tayo. Salamat tayo. Ahmad Waalaikum salam warahmatullah. Riyaala kuma shani. Diraama kuma shani oli bakka ambaasadarummaa. Ahmad Din. Ati akka inni Itoophiyaa jiru ambaasadarummaa kan muude. Dhibba lama lamaan naan jedhaa. Dhibba lama lamaan ya? Kan ambaasadarummaa kan ummata Dubaay itu kan ummata Dubaay itu sakit nih. Master Ahmad Din. Ya. Ini Itoophiyaa tayo si kennu danda'a. Nah, kalau nila sa beri kuma kurang, beri kuma ada kurang. Banta deh, itu sih kennen, warna Dubai sih kennen. Habibi nuti. Oh, banta deh. Ay, hojjedhu isa argatte hojjedhu garuu akka ambaasaadaratti tofilaalin. Ahmadin birrii hagam mareefu Ahmadin birrii hagam mareefu lakkoofsa san guyyaa meeqa keessatti akka argattee fi suuqii meeqa irraa akka argattetti mi gorsi yaadesi gaariidha garuu nama saya kan uji jamare shampani kan gacha nusat shampani gacha shampani ada warna kamu tidak Ahmadin naggeeffat ada taayee Itoophiyaa jira nam tokko shampani jala waame shampani mucaa shampani ijoollee fi kana laasatti hojii ni jammarsiise anoo inni mucaa tokko jirti isii ofitti ni qabsiise hojii kana jammarsiise shampani kan usaa shampani ada taayee maabuuf tegaa nama tokko seeraa jedhee birrii dhibba lama kana walirra kaayitan birrii meeqan fide diraama kuma lama fidadhee jechuudha amma walitti qabadhe yadda mubaarikiin bira dhagee yadda koo diraama dhibba jaanu jedhe mubaarikiin bira birrii dhibba sadii dalagee shampaniin bira birrii dhibba sadii naan shaalanjii naan fuulu burgochisiisa amma birrii meeqa dhageera birrii kuma lama naqe jechuudha diraama kuma lama birrii kuma dhibba tokko Itoophiyaa. Aku ambaasadarummaan kee beekamaadha jechuudha akka taasisetti sirriitti himi. Oya alatti taayee waati kun yeroo dubbatina alatti taayeetiif tokkodhiidha mee birrii kuma dhibba tokko Itoophiyaa namneerraa tokkodhiirraa miidiyaadhaa dalagi jira feemasummaan kosumatti ilaalaa bara hundi keessan. Injiru. Angoo koo waraati alitti alaatii ta'e jabaa warri tokkodhii fayyadamtu hundi iyyuu amma koo itti hojjettu garuu ani uummanni Dubaay na dalasiisuu qaba dirqama utuma kana ta'u suuqii tokko banachuu qaba maaliif birrii dhibba lama lamaan uummanni na dalasiisuu qaba na waamee jechuudha. Borna biraa ooltala. Amma kilaamoo dhibba lama jaayizii godhatti. Dhibba lama jaayizii godhadhe si biroo leen gara dhibba lama keessa yoommoo naa yaadde dhibba sadii kennitu si galee naa yaadde jechuudha sappoortii. Mamme nyaata illee si biraa nyaata beeku mamme. Amma haadha manaa illee kan jalchitaadha huccuun dirqama biyyi kun biyya gubaati alaaraan simmitiin mataa nama ba'a maaliif finniinatti ba'ee yaadana kaa ture duraan birrii dhalee fuchuudhis amma huccuu qaba birrii gadheera inni bareeffatu Durba tokko bareedduu barbaada argalchaa fi waadii galchaa ni Zaanni kaasii maganu amma waan bareedduu tokko barbaada si magachaa nusta Warra namaa malee fedhu jedhe. Shamarran barbaadu warra namaa. yaa rabbi kai kotu kan namaamo amaddi warra namaa waan baamanaatu kan abbaan manaatti mee haadha haadha gara fiidee bu'ee ni kaa biraa yoo si bira dhufte haara galfattu jechuudha. haadha galfattu haadha miskiinaa Oika olsente bakka dubbisi ka Ustaazaan ni kaasii maganu ol galfattee ta'a kun. Wallahi warra namaa malee barbaadu sila gaafatameera tokko fuudhu warra kaan singiliin qabdu warra bakki warra namaa waan birrii amma ustaazii keenya dhaggeeffadhaa warra dhiira wanti akka godhee fi dhiirarraa balaa dhiirarraa tumuman maaliif ammaan booda namni warra ofii tumuun jiru warra ofii mana keessa deebisee tumumanii qoricha godhu galee Obsee kana viidiyoo baasaati bakka isiis ilaalla wayyuun gaafanna baamana tumeera warra abbaan manaa Ahmadin si gaafanna moo hin gaafatatu sii gaafanna moo hin gaafatatu. amma qabeenya qabaachuu qabdi qabeenya qabaachuu qabaa waliin dagalee jechuu Qabeenya qabaatu bakka tabbasaan dara bakka kalli walli qabeenya dhugaa. oo isii gaafanna rakkoon qabu gaafannee fi yoo qabeenyi keetiif isii walitti galeen fuuta yookaan Yaadee yaadee wanta gaafattuu fi abbaan manaa si tume ari'achuu yoo iyyeetti beektaa wanta abbaan manaa tume ari'ate Ahmadii yaada bareedaa fide isin beektan malee yaada gaarii wanta abbaan manaa tume ari'ate
isa bira yoo dhufte hin teessi Hara galfat. haara galfatti siniin tokkoffaa kanaaf iyyuu waan abbaan manaa tumee si argettee jedhaa gaafadhaati amaddii gaafatu Maa jarri kunuu yoo abbaan manaa tumee aree jennaan tak jedhanii ol seenanii meeqa waan gaafatan.